kuma Khalid diddama. malee Muzammil ofirratti waliigala maallaqa meeqa inni naqxe? Okay. Miliyoona tokko birri miliyoona tokkoo fi 16,000. La 16,000 miti Muzammil 40 irratti keessa. 20 keessaa bakka 40 bichaan baasan 20 keessaa jechuudha. 40 eebbila isaa irratti erge. Garuu birri nan irra eeggadhe ka birri Muzammil qofa hangate nuuf himi qaali namaa ka Muzammil irratti hin naqxe. kan isa irratti naqe miliyoona tokkoo fi 19,000 fi akkas 600. Miliyoona tokkoo fi 19,900 irratti ergite. Obboleechatti immoo 40,000. Obboleessa isaa irratti obboleessa isaa Khalid Muzammil Khalid Muhammad Maammoo irratti birri meeqa ergite? 40,000 bichaadha asirratti kan erge. Inni maaliif si irraa fuudhe lafa obboleessa wajjin si bita jeennis. Makan nan tolu camamu konkorin Isatu iyyuu ani dhugaan isinin jaa baay'ee kana ajaa'ibillee baay'ee kana dhibillee akkamitti namni hagana hunda gowwoomaa akkamitti hagana hunda sobamaa jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya jarra jirtu bakka jiraattanii ashama harka fuunee warroonni amantii biraas hordoftan hundumti keessanuu bakka jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenya sifaana haa jiraatu. Har'aan tana viidiyoon kun hedduuta kanatti dhagahame namni akkamitti kana hunda sobama namni akkamitti kana hunda nyaatama ilmi namaa tokko dogongora namaa tokko gaafa miidiyaa kanarratti namni tokko nyaatamee bohuu namni tokko dogongoree bohuu akkamitti namni kun irraa hin baranne sila nama miidiyaa kana hin fayyadamnetu jira nama silkii kana harkaan qabnetu jira kan jedhu dhugaan sanan gaafii nati ta'a ijoollee garii yoo ilaalu jechuudha. Mucayyoon tuni akkuma nama kamiyyuu miidiyaa kanarratti ijoollee tanaan wal bartee ijoolleen tun nama sadii isaa sadiinuu obbolaawwanii isaa sadiinuu jechuudha. Isaanii wal bartee gaafa isaanii wal bartuu dallaala lafaatii jedhanii itti himanii hayyee anis nin barbaada lafa naa soqi jettee lafa sosiifattee isuma kanaan lafa naa biti jetteen mucaa kanaa jara tana asii bahanii achii bahanii isaanii hin beektu miidiyaa irratti wal baranii malee jechuudha. Intalli gara laaftuu ilma haadhaatii ulfoofti jedhana. Gara laafessee kana hundaallee yeroo biyya namaa kana keessatti aarsaa kanaa kafalaa halkanii guyyaa dhaabbataa daa'immaniin tuffatamaa qooqa bulaa arrafamaa osoma rabni kana halkanuma qixxee kana akka waan bariitee halka hirriba keessaa bari jedha osoo keessi keenya tasgabbii hin argatin odoo sammuun keenya boqonnaa hin argatin odoo qaamni keenya iraftii takka hin argatin hojjetanii akkamumatti amananii namummaa hin beekne tokkotti maallaqa hagana ga'u kennanii akkanatti nyaatamanii dhugan isin jedha. Bakka anjatii hoomuluutu na qaxxalame jechuudha. Inna mucayyoon tuni lafa naa soqi jetteeni lafa sii soqee lafti argamee jira maallaqa ergi jedheeni. Isiinis xayyib jettee ol kaatee maallaqa ergite. Gaafa kaanii maallaqattiin bira geettee guyyaa 2-3 bultee lafa gaafattee lafti bitamee jira jedheeni. Lafti bitamee jira jedhee suura naa ergeenna suura kaaseetti erge. Iddoon inni itti ergu iddoo biraati. Hayyee eega lafa naa bitte obboleessa kiyya galatoomii dhakaa irratti naa buustee mana naa ijaaruu dandeettaa jetteen. Kanan na dhibaa tole hin danda'a kan jedhu innis dhakaallee buusa jedhee bootaa biraarraa itti ergee ijaarsallee sii jalqabeera jedhee waan isiin harkaa qabdu waan isiin dalagattee harkaa qabdu cicci harkaa godhe jechuudha. Gaafa maallaqattii harkaa fixee caafitti galchuu guyyaa 3 toorarraa bade. Gaafa guyyaa 3 toorarraa badu bilbiltee gaafa guyyaa arfaffaadha mana hidhaa keessan jira jedhee lakkoofsa nama biraatiin isii dubbise jechuudha. Akkanumatti poolisiin kararraa na qabdee mana hidhaa keessan jira. Isiinis maaliif barbaaddi maallaqa hafe irratti galchuu barbaaddi jechuudha. Macarrashaa irratti birrii wanti isiin jara kanaan nyaatamtee miliyoona 1 fi birrii 40,000 jechuudha. Miliyoona 1 fi 40,000.
kuma 40 sana irratti ergu akkanatti soxxe gaafa kana ammana hidhaa keessa jira akkanumatti badii takka malee kararraa qabanii na hidhanii akkaawuntiin kun ka obboleessa kiyyaati jedheeni akkaawuntii obboleessaatti ergee akkaawuntii obboleessaa irratti birrii 40 galchite. Waliigalatti wanni ijoolleen tun isii nyaattee mucayyoo tanarra wanti isaan nyaatanii miliyoona 1,400 jechuudha. Viidiyoo irraa mure viidiyoon isii hedduu takka dheerata. Obboleewwan tiyyaa jiruu biyya namaa kana keessa akka itti jiraataa jirru namuma keessa jiru numa keessa jirutu beekaa jechuudha. Gubbaa keenya nu laalan malee ka dura fayyaa biyyarraa bahe ka dura gaafa biyyarraa baanu hundi keenya dhibee takkarraa bilisa maramnee waa hundarraa bilisa fayyaa qulqulluu biyyarraa baane. Yeroo dura saffaa hundi keessan hundi beektanii namni waraqaa sobaa yookaan immoo meedikaala sobaatiin darbu takka hin jiru waggaa 7-8 dura jechuudha. Yeroo ammaa kana wanti akkasitti ummanni akkasitti marammaramee ijoolleen teenya akkasitti marammaramtee natsaa biyyarraa baate har'a kun ilkaan muqqifatee kun mataa dhukkubee kun kalee dhukkubee kun coggaarraa godhatee har'a bifa biyyaa baaneen dhiisnee bifa biraa baafnee biyyatti dacha'aa jirra jechuudha. Dhibee shamatamnee bifa biraa baafnee maallaqa dalanni nyaatamnee abbaa rabbi carraan godhee fi abbaa rabbi carraan godhee fi kabbaa manaa qabu abbaa manaa gaarii argatee ka maatii qabu maatii gaarii waa godhee fi gammachuudhaan biyyatti deebi'e malee kuuwwan akkumatti jirutti jira jechuudha. Haala kanaan dalagaa qooqa bulaa tuffatamaa arraffamaa maqaan taanee waamamaa halkanii guyyaa dhaabbattee lunni jalatti iitahee akka utubaatitti halkanii guyyaa dhaabbattee akkanatti fuuruu ofii sagal xuruurrattee fiddee gaafa nama hin beekne mininnatii isaa hin beekne eessaa bahee namni kun hin beekne ka maatii isii nama kana quba hin qabne ka firri isii namni takkattiin cinaa isaa hin dhaabanne nama oonlaayinii kanarraan bartee akkamitti mana naa ijaariidhaan maallaqa hagana ga'u kana hunda namatti kennite gaafinati ta'e akkamitti akka fidan garaa nyaachuu dhabe akkamitti itti dhagahamuu dhabe maallaqa kana hunda akkasiin akkasitti of nyaachiste bexaam itti natti dhagahame dhugaan isinan ja'a baay'ee takka natti dhagahame obboleewwan tiyyaa hundumti keessanuu nama garii maallaqa argatee nama hojjetuuf dhabaa jechuudha. Nama maallaquma sanii namuma waa godhuuf dhabee ka rakkatutu jira. Gariin ka maallaqa sanii dhabee rakkatutu jira. Gariin ka maallaqa san argatee nama dalaguuf dhabee rakkatutu jira. Obboleewwan tiyyaa wanta gootan yoo dhabdanii har'aan tana sababa duniyaa tana nama meeqatu maatii ofiitiin wallolee nama meeqa obboleessa ofii bilookii godhee nama meeqa maatii ofirraa ijaa gurra cufatee taa'aa jira sababa maallaqa kanaa jechuudha. Sababa maallaqa kanaa waa hedduu taanee waa hedduu agarree biyyan beenne dhufnee dararaa hedduu rakkoo hedduu keessa dabarree yoo waa walitti qabanne san nama nyaachisne maaltu namatti dhagahama. Obboleewwan tiyyaa waan gootan yoo wallaaltani warqii bitadhaati lafa kaa'adhaa hiishamuu hin baduu namatti kennitee namni sun naa deebisamuu naan deebisuu yaada sitti hin taatu galtee akka barbaaddetti gurgurattaa miti qabadhee hin galu yoo jette asuma keessatti giraamni yeroorraa yerootti cammaraa deema. Akkuma doolaarri cammaraa deemus doolaarri akkuma cammaraa deemu giraamni warqeedhaallee cammaraa deema. Dhugaa asumattuu gaddeebistanii yoo gurgurtan biyyuma kana keessattuu yookaan biyyuma jirtanitti bakkuma bittanitti gaddeebistanii yeroo deemuuf kaatan yeroo galuuf kaatan yoo gurgurattanii ixii fi gurgurattanii isif fayyada. Mi'a ammoo jara horra soddaa kennaa kana laala. Warqii isaa ofirraa qaban jiruu isaanii mana ijaarannaa waan akkanaa godhannaa takka isaan biran jiru dahaaba bitatanii jechuudha. Kenna hoo namni kenna irra caalaan kenna maatiitti erginee maatii wal dhabnee sababa maallaqa kanaa ka bultii isaa diigamee ka maatii ofirraa gara bahee ka jireenyi isaa harkaa bittinnoofte nama meeqatu jira obboleewwan tiyyaa. Dhugaan isanan jedha
garuu baay'ee takkanatti dhaga'ame jecha tun harkaa badee